wal ijaartee qeerroo wal ijaartee mana nama nagaa gubuuf deemtu mana gootaa gubuuf deemtu maafan arguu dhabean ijoollee Jimmaa malee maaf arguu dhabean. Maaliif warri kaanii akkamittiin diina biyyarraa ittisna akkamittiin biyya keenya Oromoo akkamittiin diinarraa akkamittiin ittisna jedhaniitiin akkamiin du'a Oromoo kana dhaabna jedhanii wal ijaaru. Isin immoo warri garaanii warra garaatti waa nyaachuu malee waan tokko hin barre mana nama nagaa fi mana gootaan guba jettee olii gadi dhamaata. Waan akkasii hojjettu nu sodaachisuu hedduu nu miti jechuudha nu miti akka ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa nama guddaadha nama umurri isaa keessatti qabsoo keessatti dabarseedha beektaa hagabuu bulee nama caakkaa keessa turedha isin akka keetii waan tokko gootee hin beekne nyaattee aguu malee waan beekne akkamittiin maqaadhuma Raayyaa haasofta akkamitti afaan keessan isinii danda'a isinii nama akkamiiti mee isinii nama akkamiiti dhugumaan seenaa biyya keessanii maa balleessitu ani koo kan na ajaa'ibu isinii Jimma taatanii qeerroo Jimmaa jettanii ol waamtanii kan isin gruupii ijaartanu qeerroo kan seenaa balleessitu moo kan seenaa xureessitu moo kan seenaa namaa gadheessitu moo Raayyaa Abbaa Macaa osoo beekte har'a ittiin boonta silaa namuman isin qabdantu Raayyaa Abbaa Macaati waan seenaa ajaa'ibu keessa namuma isin qabdantu Raayyaa Abbaa Macaati namuma Jimmi qabdu jechuudha silaa ofitti qabdee silaa goota keenya jettu maqaa nuti tolchee beeki isin keessa dhuguman isin hima beeki namni maqaa nuti tolchee maqaa keenya iyyuu qabee dhaabaa jiru namicha kana waan nama ajaa'ibu keessa. Ani namichuma kana argeeyyu meera isin keessa namni ija qabeeduma gadi ba'eetima waa'ee uummataa waa'ee Oromooti duu injira mee natti himi waa'ee Oromoo dubbatu ifaan ifatti mootummaa dura dhaabbateetiin mormu hin injiru isa tokkicha qabna isa tokkicha iyyuu raateessuudhaan mana namarra gubdu jettaa. Isin warra udaanuuf taraa wal eeggatu jechuudha. Isin warra udaanuuf taraa wal eeggatu mana namaa har'aa mana namaa namarra gubuudha mana gootaa namarra gubuudha maal qo'e yoo mana Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa gubdan yoo manuma nama gaarii nama qeerroo iyyuu deemtanii gubdan isin jalatti kufee dhiifama isin gaafatuuf immoo nan balleessa jedhee isinitti hakufuuf immoo maal isin godhuuf mee natti maati namni manni irratti gubamee jennaaniin waa'ee mirga isaa falmachuu dhiisa jechuudha akkasittiin ilaaltani moo akkam maali uummanni sammuun doofee annaa ajaa'ibdan isiniin dhuguma isin maqaa biyya keessanii eegaartu moo akkamii jedhaman moo isin maaliif Jimma jettan inni kan biraa maqaan kun maalidha Oromoo irraa haddadha isan maaliif Oromoo kutaa 11 irraa Jimmi moggaatti achi ba'eefini maqaa Jimmaatiin maaf nagaddanidha Jimmi abbaa qabdi qeerroo qabdi beeki har'a ijoolleen keenya mana hidhaa jirti mee namni karaa kamiini ijoolleen dhiira kan taate jechuudha dhiirri har'a Baalee keessa Arsii keessa Wallagga keessa bakka garaagaraa Oromoo guutuu keessa har'a dhiirri garamiini diina mo'annaa garamiin qeerroo keenya harka diinaa keessaa baafannaadhaaf olii fi gadi fiigdii agabuusii asiif achi garaa hidhattee fiigdii hati har'a garaa guuttattee qixxaa raafuudha waan tokko miti caatii har'a gurra afaan kaattee bultuuf jecha qeerroodha jettee ol ijaartee namoota doorsistan nu doorsistan ana mataa kiyya na doorsistan wama isaan na ajaa'ibaanaan ana mataan kiyya waan tokko faayidaa hin qabne waan tokko namaa godhuu hin dandeenye mana maatii kee irratti gubattee natti odeessiti. Qo'ee ati hoo maatii kiyya gubuu miti ajjeeste. Ani waa'ee mirga kiyya falmachuu ati maatii kiyya doorsistee waan dhiisu sitti fakkaata. Akkasitti fakkaata. Kun ittuu na caalchisa. Waan dhugaarra jiruuf namni na jibbe jechuu wanti biraan jiru beeki. Waan dhugaa dubbachaa jiruuf ilaaltanii akkasin dhugaa hin qabne haqa hin qabne akkamitti isinii barra beektanii namni haqa qabu haqa agarsiifachuuf dhufee nama wajjiniin taa'ee haasa'eetiin dhugaa adda baasuuf jechuudha olii namaa galchuuf jechuudha nama amansiisuuf nama wajjiniin ta'a utuu dhiira taate garuu isin waan dhugaa hin qabne hin beektanii namni waan soba isinirraa hin fudhanneefiyyuu silaa wanti ani ittiin amansiisu hin jiru dhugaan isaanitti himu hin jiru kan jedhuudhaan nama doorsistan maaliif karaa isin qabdanu karuma mootummaan qabu kana mootummaan dhugaa nutti himuu hin danda'u maaliif akka nu sobee jiru waan beekuuf nuti soba isaanii waan arginee fi har'a dhugaan nutti himamee nu amansiifamu hin jiru jechuudha. Maanni dirqiidhaan nu bitu. Dirqiidhaan hajjeesaniitiin dararaniitiin mana hidhaatti galchanii maatii doorsisanii obbolaa jalaa ajjeesaa akkanan si godha mana sirratti guba jedhaa sossodaachisaa bituudha. Yaada mootummaa kanaati kun jechuudha.
arra isinis karuma kana fayyaddan utuu dhugaa qabaatte dhugumaan isinii amantii isin qabdanu maal isin qabdan warra kana taatan kun keessattuu ani ijoolleedhuma jimma jetteetiin maqaa jimmaatiin guruupii ijaarratte ijoollee nagaa ijoollee xiqqoosee waa'ee sabaa sheer gootu waa'ee miidhama Oromoo dubbattu hunda irratti duultan ibboo rabbii keessan sodaadha amantii uma qabdanii isin dhugumaan iyyuu dhugumaa otoo amantii qabaattanii ilma namaa lubbuun ba'aa jiru miimiin rabbii jedhaati nama nagaa irratti bobbaatanii lubbuu baasuuf garsaba walitti qabdaniitiin gaafa akka goota xinnoo saalfattanii ustaaza nama guddaa sanuu Mimi amantii keessan naa himaa gaasin isinoo maqaadhaa fi maqaa keenya nyaatte ati musliima miti ati jinnii miti jettaa olta guyyaa kanarra kan nama nagaa ustaaza kabajamaa waggaa meeqasiif jecha iyyuu mana hidhaa ture waa meeqaan dararamaa ture waa'ee diiniillee sitti dubbataa oolu maarra manarra gubduuf iyyuu ati maqaan keessa hundi keessa namni kiristaanni tokko hin jiru namni guruupuu ijaarree raayyaa abbaa macaa arrabsa oolu raayyaa abbaa macaatiin mana irratti guba'aa oolu hundi isaanii amantii musliimaa qabatanii jiran. Amantii musliimaa qabdan gaafa namatti haasoftamummaa ati musliima miti hin uffattu ila dhoqqee isa mataa kee keessa jiru isa qoshaashaa kana baasii gati jalqaba achi keessaa ati nama akkasiin iyyuu walitti guruupii ijaarrattee mana guboo oolta mee maa namni kun waan maal balleessa jetteeti Doktor Abiyyi beeki rabbii miti hin gabbarru rabbii miti hin gabbarru Doktor Abiyyi hin gabbarraanu hin gabbarru isin gabbaraa jala siqaa akka feetan godhaa nuti barbaannu jenne duubaan Doktor Abiyyi waan hin deegarreef du'uun qaba maatiin kee du'uu qaba mootiin kee doorsifamuu qaba manni irratti gubamuu qaba jechuudha maal jechuudha inni Doktor Abiyyi rabbii miti beeki namadha boruu deema beeki aangoo gadhiisee akka rabbiitti ilaaltan isiniin ijoolleen kun asiin siin jedhaa ijoollee jimmaa isiniin jedhaara ijoollee jimmaati kara biraamaan argine ani ijoollee biraamaan argaan jiruan ani ijoollee biraa ijoollee asii kan argu qeerroo wal ijaartee akkamiin diinamoona akkamiin hayyoota keenya harka diinaa keessaa baafannaa Oromoon kun akkamitti gara fuulduraa deemuu qabdi jettee wal ijaarti. Inni sammuun doofee moo mataan doofee akkamittiin hayyoota keenya ajjeefna akkamittiin ni jawaa na dhiisa meemee namni raayyaa abbaa macaatti mala rabbii sodaadha isin nama macarrashaa ani isin gate akkasitti isin gate ani isin tufe jechuudha isiniin gaafa akkas jedhuani warra maqaa jimmaatii fi biyya keessa maqaa eeguu osoo barbaadan dhugumaan isin diina jimmaati diina Oromoo jimmaa taatan Oromoo jimmaa